شيخ علي جمّة دقيقة كذا. شيخ علي جمّة نوم داعي حواس إساتي بخيري يا دوتك. يقصي وان قرتني خيري تهي أمّن نساء قرتي ينقدت نما يا دوتك. نما هذا دندلة التافيسا الكني قويا أمتا خناف وني قدي أرسا قدي أمتا إسابك تكون جاي أركو في دوتك الراش. يوم كاتات علي محمد إبان جامع. جمّة مكابك زنيتي متير. جمّة بيا. أكو شيخ محمد هرجان كان. صح. شيخ محمد العروسي دقيسي. محمد العروسي. أكاسي. أكاجي سوتشروي. أكاسي كنو. شيخ علي أيمت مكان كيسان بوتون. علي محمد إبات. علي محمد إبات. إبانا كاكيو. الدبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت تخيني خبجمو. تي في سلاماتي خان دعوت جادرت. حلال شو. إيجالي جرا خيسوما كيني خان ويا رانتنا سربرايز. مي إسنوماتو يرو إسان غامور تبديلو فن خان أجر تنتا شيخة أكسوما دكتورة خينيا مي إسان ولينغا ترتي غبابدو ونا هندا درا بغا جلبوتي رمضانا جيسان جنة. الحمد لله. ما شاء الله. ولا بيتي. مي زمان ما هرديم ترتان خنا أرجع لتا زمان ما ترتان خنا أفان شننا مريف لأن خنا دبل شوي دم ديسان. دندو. خمر رادن ديسان قافا. قافا سنا أفان سومالتي يالو جرا معرفة الكانين برادة. Galkanin baradheen hanqan addi sababa ture sana finfinnee ture sana halkan babbaradhe eegasii haasa'umaan itti fufe oguu duraanii dhalootaan afaan haasa'uu kan hin jaaladha. Afaanan takkittii dhagaye jechan takkittii dhagaye sanan dabarsunumaan qaba. Walumakki ishee guurrataatumaan deema. Akkasitti afaan Amaariffaa fi afaan Oromiffaati. Arabiffaa kan ammoo kitaaba kana ogguun sunana kana muktasara riyaada tajriida kana ofirraa qaqqaraa'u. Kalimaadhuma afaan Arabaa achi katabamtee jirtu sanan haasawatti keessaa guuree haasawatti deebisa. Sheekotiin keenya gurguddoon hedduu afaan Arabiffaa kana gartee waan hin haasoyneef walitti dhaabanii haasawuun nama dhibdi. Kanuma ilmi nurra qaban. Edaa isin tajribaa feeti malee beekumsa gartee afaan Arabaa ofumaan deemee dhufee sitti hin galu. Haasawuu guddisuu jechoota haasoytu kana keessatti waan haasawaa ibaaraa filachuu kana kanatti haajomti. Isii kana walitti guurtee tansiiqa gootee ogguu haasoytu afaan kamuu haasawuu dandeessa. Akkasitti afaan Arabaatii fi afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin qaba. Eegasii gartee afaan Soomalee kana gartee Hararittiin gartee ganda dikicha tokko dhagnee gaaf tokko ijoollee afaan Soomalee dubbattu kana dhaga'ee natti tole afaan kun. Afaan kun natti tole jennaanin safaa tokko katabadhee deemuu deebi'uu maalii jechaa katabadhee eega san booda immoo kanuman taa'ee haasa'uun afarge Keeniyaatti. Afaanota shanan beektan kana keessa Kajaaffaa maali jettan Khayaaltan Kajaaffaa? Ingiliffa. Ingiliffa. Afaanota jahan kana keessa Arabiffaa fi Oromiffaan afaan keessanii afran hafa keessaa kamikaa likkitti isinii laafu. Afaan Arabiffaa fi Oromiffa malee Amaariffa. Amaariffa? itti aanee yoo? Itti aanee Sawahiliffa. Duuba Doktara ilaalcha afaan walii barachuun biyya tana keessatti dilas hin baratan. Naannoo Direedhaa kana namni jiru adaree Araboota warra Giriik Somaalota kana wajji waan jiraattuuf osoo hin feene ni barata. Immoo karaa olii kana wanni kanaa dilas hin baratan. Biyya kanarraa maal jettan namni tokko afaan walii baruudhaan wanni inni isarraa irratu ni jira yoo waa dabalameef. Waa takkallee wanni irratu hin jiru beekumsatu argamaa. Sehaa namni gartanii wal shakkuuf walirraa fagaatan tan sun dhiyeenyatti nama walitti dhiyaatu tahaa khayrii gurguddaa jira afaan barachuu keessa. Fi risaaluma nabii tanaa bakkaan ga'uufis. Nama hedduu amma gartee hogguu gartee amma nuti deemsa kana guddifnaami namuma wajji salaattu kana hogguun ni salaata balleesse salaamu alaikum jetteeti afaan kan beektaa jeen gaafadha. Yoo inni gartanii nama shaklii isaatiin ilaalta dura. Yoo inni nama diimaa Araba fakkaatu ta'e Arabiffaan dubbattee faatii gartee lakki ani kanan danda'u Arabiyaan Turkiidha siin ja'a. Afaan Ingiliishiitiin itti dubbannee waa qajeelchinaaf. Kun akkana yeroo salaataa akkana jechaatti qajeelchite. Afaan namni daa'ii waa sadii barachuun dirqama isaati. Tokkoffaa duraa gartanii ilmii sharii bilcheeffatee barachuun asliin isiidha jechuudha. Ilmii sharii kana bilcheeffatee daliila wanni inni haasa'u hundi daliila yoo isiin taate afaan adda addaa beekuun dirqamu. Afaan adda addaa beekuu kana keessatti ammas ummata kanaa wajjin agartanii kominikeeshina uumuun barbaachisa.
walii galtee gartee uumuun daa'ina gartee nama hunda biratti. Sadaffaan kompiitera afaan kompiiteraa kana beekuun dirqama. Kutubaa kana kompiitera irraa baafachuu kutuba kana amma gartanii kitaaba irraa maktaba islaamiyyaa jira maktaba Sayyidul Fawaid jedhan kana jira Shaamilaatu jira. Kana afaan kompiiteraa beekee gartee kompiitera kanarraa waa gabbuufatee bahsii godhuudhaaf yoo doktooraa barbaade yoo maajisteera barbaade amma zamana amma wanni harkaan kakkataban sun haftee jirti. Kompiiteruma kana irratti waa walitti guurrachuu danda'uun kompiiteraa fi afaan beekuu fi ilmi shar'ii beekuun nama daa'eeti akka waajibaatti ilaala. Bareeda. Mee hawaasni keenya du'aata hedduu qaba akkasuma sheekota hedduu qaba akkasuma hawaasni Musliima Itoophiyaa miidiyaa Islaamaatis abbaa 12 ol qabu. Hanumaa wajjin moo jijjiiramni barbaadan dinas hin argamne gabrichi agammaa ilaawaadha. Sababni waan kanaa maali jettanii amma? Sababni waan kanaa dursoo walirraa fagaachuu namni gartee fagoo taa'ee wal qeequu walitti dhiyaatanii haqiiqaa obbolummatti jaansan akka gartanii Bilaal Habashaa irraa dhufee Ammaarillee Yaman irraa dhufee Suhaybillee Ruum irraa dhufee Salmaanillee Faaris irraa dhufee akkasitti obboleeyyan ta'anii waliin gartee fikraa gartee Ghazwat al-Khandaq Salmaan al-Farisi tu fide Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyaan oguu dhufee argu kuni aadaa Arabni beektuu miti nama ormaan nu nyaatee je maaliif kuni obbolummaan walitti dhihaatuun fikraa walitti namaa dabalti jechuudha. Kanaaf agartanii osoo walitti dhihaatanii waan amma agartanii wal hinaafuu kana dhiisee agartanii miidiyaan sun qabu nuti kana harkattanii jee waan dura harkatee namni harkine jedhee yaadu san nama birootiin gahu. Argitee anummaan ittiin haa beekamuun suni anaaniyyaa jaamte wani nu ajjeefte siisan. Hiigoo tanaan nu ajjeefte talammadaa ammas haqiiqaa obboleeyyummaa sanis hin faamneen se'an. Maaliif haqiiqaan obbolummaa kuni malaayikaatu samaa bu'ee bar waa'ee obbolummaa kana fidee bar. Anamma hanqan qara'ee waa fahame jedhu kanatti qur'aanumaa fi sunnaa rasuulaatu akka wahyitti samaa dhufaatti hin beeka. Eegas yoo an laalu kitaaba keessa bar malaayikaatu samaa irraa bu'ee suuraa namaatti jijjiiramee nama obboleessa isaa ziyaaruu deemu tokko qiimaa hagas gahutti godhee sanii jecha rabbi malaayikaa buusee obboleessuma ziyaaruuf dhugaan manaa baate obbolummaa jiraachisuuf manaa baate rabbumaa jechaa tuni rabbiin isaa jecha nama sana jaallatte si jaalladhe siin jaa jedhee malaayikaa rabbiitii baran jedheetuma biraa barrisee bar. Ibadaa salaataatiif ibadaa soomaatii walitti qixxaattee jechuudha. Tawaahii Jibriil fidee walitti qixxaattee obbolummaan tun. Kanaaf waan obbolummaa dhabuudhaan dhabne tana jedhee lakkaa'uu hin danda'u. Osoo obbolummaan sun jiraatte aduwwiin nu jidduun seenu. Osoo obbolummaan sun jiraatte dhabaa fi rakkinni kun hin jiru. Osoo obbolummaan sun jiraatte jaahilummaa fi fasaada kan agartanii hin bal'atu. Waa hedduu dhabne obbolummaa dhabuudhaan. Kanaaf agartee amma aduwwiin illee barra meeshaan hedduun inni sitti fayyadatu. Si dhabamsiisuuf yookaan si dadhabsiisuuf sumaaf si walitti dabalu. Kun ati kutaa baluuti maaltu kanaan si gaya ati kutaa ganda saniiti bar ati warrachiiti malee warra kanaa miti bar je'ee adda uummata keessatti uummata Oromoo irratti dalagamee jira akka ajaa'ibaatti. Kanaaf agartee duuba yoo gartee Oromoo kiristaanaa tokko dhufe ati kiristaanaa maaltu warra Islaamaatiin si gaye aboo ani Oromoodha kaasaba kiyyaa uummanni kun aboo warri ammaan tana si qalaa maal taate jaaniin. Akkana maqaa wanni ittiin achi baasanis yoo ammoo gartee inni gara Harar ta'ee kun kara Jimmaa ta'e saati maaltu ganda Hararitti si buuset ati warra Jimmaatii barsiin jaaniiti adda si kutan sammuu kan kee kana garagalchuu yaalan jechuu osoo silaa uummanni tokkummaa islaamummaan itti nu waame san obbolummaa dhugaa san arkanne arraa as hin jirru kanaatu nu miidhe jechuudha. Sheekha qabxiin tun qabxii ulfaattuudha immoo eega kaastaniifuu mee akka gaafitti tabiroo isin yaadaban. Yeroo hedduu dhugaa jirtu tana dhugaa hikmaan nama himuun bareedaa ta'e immoo dhugaa jirtu tana namaatu akkana ta'a namaaf hin ta'u jechuuf dhugaa dhiisuunis rakkoodha. Hawaasa keenya keessa wanni baratame obbolummaa Islaamaa tana daran obbolummaa dhiigaa fardeessuutu jira. Tokkummaan Islaamummaa jiddugala godhatte akka Musliima Itoophiyaatti nu barbaachisu jettanii amantan. Tokkummaan jiddugala godhatte kun akka mootummaa yookiin akka Islaamummaa Itoophiyaatti dirqaman ja'a. Maaliif jennaan tadhiigomaa qobaatti gartee silatu rahimiidhaan waajiban irraa barbaadu jira. Ta obbolummaa Islaamummaa adii fi gurraacha isaa jechuudha. Amma nuti fakkeenya biyya ormaa jiran. Biyya ormaa yoo jiraannu kana daawaa keenya kana akkuma masilaati gaafatte kursii tokkorra taa'ee afaan afuriin daawaa godheetiin jira. Kuni gartee Oromiffaan godheetii Oromiffi bahaniitii warri Amaariffaa ta'anii eeggatan.
laal akkasumatti waan si ajaa'ibu gaafa sana warri Amaariffaa sun iyyaamamnee jira muujizaa an arge keessa gaafa tokko Las Vegas ammaa kana dhaqee akkasi gartee nama 18 bicha warri na waame ummata afaan Amaaraa haasawu tokko ammaa kaleessa na dawwala Las Vegas irra dhufeetiin as jira sin arkuun fedhaa jira isaatu na waame tikeetta baasee jechuudha hoggunni gartee na yaamu sana yaanni lama tokko daawaa nu haa godhan isheen keenya Naayiroobiitti beeynaa jecha ummata kanas wali qaqqabachuu ni fedhan lammata gartanii maallaqa gartee wayii buusii buufannee bakkuma wali dhufnee gartee beeyta bakka tokko godhannu jechaaf na yaaman amma achitti gartee duuba Oromoon jara Amaariffaa kan arkuun fedhu Amaariffillee jara kan arkuun fedhu kanaaf gartee walirraa fageenya jira amma immoo hawaasni kun hawaasa khayriiti ummanni keenya beeyta ummata barakaati amma isaan osoo waamamin jarri Amaariffaa kun na yaamee programma kana godhee beeyta inuu waan si ajaa'ibu ministeerallee ta'u nu waan hima mana namaatti na yaaman gaafa san bakka tokko bakkitti nama yaaman hin jiru addaraasha kireeffachuu hin danda'anu maallaqa guddaa doolaara 10,000 oli addaraasha tokko nin kireeffadha yoo jette kanaaf agartee nama saahiba isaanii kamaatii fidachuu biyya mana kireeffatee jiru akka tasaa harkanii mana kifilii lama nutu nama 18 nu gaajanii kifilii lamaan sana kireeffatanii itti na yaaman muhaadaraa achi goone beeyte Oggo kana gartanii duuba jarri nama 18 mi nama 57 dhufe kabiroo Oromoon sheeka keenya dhufe as jira bar warratti Amaaraa kana yaamte nuti marra hafna jaanii achuma dhufanii bar hoggo achi dhufan ta Amaariffaa fixeetiin obboleeyyan keenya Oromoo dhufanii waa xiqqootti nu dabalaan anjaan isaanummaan kun hoggo kanaan agartee isaanittis haasa'ee aboo jarri kun gaa isinis tokkuma walumaan ganda takka jirtani ummanni kun bakka janaazaa itti fidan bakka gartee ilmaan itti barsiifatan fedhanii akkamiin jeen wallahi waan ajaa'ibee dhiisuu didirraa guyyaa san ama 12 as jirraa naan jaan ijoolleen 18 kun ama 12 kanatti doolaara 30 qofa walitti qabannee jaan ama taagam ama 12 doolaara gam 30 qofa ummanni Oromoo dhufe kun nama 47 doolaara 49 buusan daqiiqaa tokko keessatti Oromoon kun bichaan ummata kanaaf jechuu maaltu arkame amma obbolummaa arkame waan ama 12tti hojjetamintu sa'a tokko keessatti hojjetamee inafne ammas waan jaan nuti har'a gartee sheekuma ziyaaraaf dhufnee wi dubartii teenya fudhanneen dhufne borillee itti nuuf ufaanii deebinaa dubartii teenya fudhannee dhufnaa jaan dubartoota wajjin gaafa gartee dhufan doolaara 57 dhufe ammas 40 waysan malee guyyaa lammataa jechuudha akkasii gartee obbolummaan taariikha ajaa'ibaa akkanaa kana qabdi ogguma sana gartanii doolaara 70 meeqaan mana bitatanii amata lammataa mana san keessa muhaadaraa godhee fi agartee mana guddaa bitatanii ka gibbii qabu jechuudha qofaa isaanii obbolummaan agartee waan ajaa'ibaa akkanaa kana qabdi wal dhabuudhaan waa dhabne malee waa dhabneetii miti wal dhabne nuti dhabiisi keenya guddaan wal dhabu harkaa wal dhabu ofii teenyaa walirraa fagaatuutu kana nu godhe jechuu inshallah dubbii qololatti gideen gaafamu qololatti dubbachuun bareedaa ta'eetuma immoo riyaalitii tana gubbaa naanna'uun amma aduu baatee jirtu takka sheeka aduun baatee jettanii yoo na gaafattan mee hin baane qoyaa itti yaada yoon jaarumaa akka jibaaja riyaalitii jirturraa haasa'uun rakkoo ni qabdi jee natti hin mul'atu kanaafuu amma haasa'oo keessanirraa wanni hubannee kuni Somaale kuni Adare kuni Amaara jechuu osoo hin ta'in tokkummaa islaamummaa jiddugala godhatte akka musliimoota Itoophiyaa nu barbaachisaadha akka jabaa nu barbaachisa maaliif aayata quraanaatu ajajee jira innamal mu'minuuna ikhwaa jeelan maqaa namaa addan baaf مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد جريبر فكيني نما ربتي أمانيجي يوني فين بغرتي دجي تنافي غرتي تنا ولف في دي قرآن فديسة خنا ولف في دي تندلقين إيمان مخيار ركنا قبا لا لما شعالين جنة صهيب جنة أبل جنة قرآن فكيني نما ربتي أماني akka qaama tokkoo tahuu qabaa je yoo afaan adda adda ta'es yoo biyya adda adda ta'es yoo anta nan goone hoo anumaatuun amanin ammallee jechuutti nageessa laal dubbiin dubbii jabduu bar dubbii imaana namaa tokko malee dubbii gartee namni akka laaftuutti ilaaluu miti rabbiin waa sattaru inshallah mee gamana isin deebinaa dhihoon tanaa dooktareetii keessan daleedanii maaliin daleedan taariikha moo fiqida moo maali aqidaa irratti hin dalage maashaallah al mukhaalafaat al aqadiyyaa jeetiin ماسترتك يا كاستي دلقي عقيدة السلف الصالح في شرق افريقيا يتشان مو دكتوراه ما شاء الله دكتوراه بحث واي
أمتى ديدمنا كارا مسلمة أي سنة أكوفين أمتى ديدمنا كارا مسلمة أمتى أفرطم تاني إيه أكاسي إن شاء الله يا رب جي رب تنواجهه مسلمة تقومي مسلمة مسومي صح سلا هو كمتبيتو إفاقا نغرتي كفيد مسلمة دوان أصلي سي أولا كأماميك إمام دوا غرتي لفقاية مسلمة صح نمني غرتني وان هدو لفقاية اللي نما مسلمة الجبرة إيه الجبران سن اللين جابر يبر صح جابر نما جدمو الجبرا جاني چي مچيران يبر إيه نمني كزي هدو نما مغاقاري خانا مقام چيري سر رافورت غافت تقومان قمن غافت جابين يهمنا كنكي وحدا كنكي أتوفين قمن وفيفو مدالة فچي سوتاتي ميشاتي قبدو خلما ديمو سر رافورت دبر أكاستاتي دبين مالي سلوتا قرقودة مسنا أفريقيا وريبر ريس بطوطة من خلدون أكاس شفتي ثاني يكون مسلموتا أما أما ديبسو ديان نبيك تاريخ كينيا ديبسو ديان إن شاء الله وقت متكانا قبل يا رب جي خناف وقادي دمنا الرا أمد دمنا الراخن أمة تقومي وبلوما حقيقة لفقاية مسوما في تكنولوجي دان درا دبري تركام فتي أصود دعوة قال الله قال رسول الله هنجين أمني إسلاما حالا في عمل غاري دا في اخلاق قرآن فديس نهمون عالمني فرنجو تاتي في افريقيا اس ديبياني ديني تقبلين نركوفه هاسو كيسن كيستي برباچسوما ميديا كانت تمتني كمي اواسو تو ميديا كباني مال ترغا مال ركو كباجه والله ركو غدا قب مالي في جنان الر وراني غدا نغرتني امه الرغو ما جرو waraana gartanii qawweetii fi nama waraanan kanamte waraana gartee propaganda miidiyaadhaan nama cabsan khairgaa'ee fi gartee kanuma kijiba atarguu jirtu kana dirqama teessee fudhataa bar miidiyaadhaan tokko bare warra gaazexeenya Ziyaad Barre nam tokko ofumaa gaafate natti hime saboo isin gaafa Ziyaad Barre kana kijiba adiidhuma nuti agarru kana ummatatti gadimtani saa akkamitti kijiba kana isinuu fudhattan jennaan bar kijiba tokko yoo dhibbarra deebi'an dhugaa nama fakkaataa ji kijibu mazila ganama kijiba jaan kan guyyaas galgalas halkanis irruma deebi'an ha sadubbiin kun ida dhugaadha jaaniiti kijibu maduraan argite kanatu dhugaa sitti haajee hoggute irra deddeebi'u guddette haanni deddeebiidhaan dhakaa moran jenne oromoon kanaafuu gartee miidiyaan argitee waraana jabaadha gartee ka ummanni tokko qopheeffachuu qabu maaliif waraana jabaa ogun jedhu nama balleessuudhaaf yoo ka'es خجبا في فسادا في وانا غرتي انحرافات كان فدته يو غبهس امته كان ميدم غدار رانغا اكسما يو حقا في قرانا في حديثا والكتما في ابلما فدته غبهس فائده كنت امته كان ابوس جچو خناف زمن دري نما شنتما نما دبان مخجلتاني علماء كنيا قرايسن الريو غرتي سنس في الدني ودبدان ونجتن علماء تني هدو مخجلتي افن كان ربي ستغنو هاباسو يو جسان كن دفن يا دبتن نما مليون دنگدما غرتي راينتيما أبا وزيفا مال جينتي ما نما مليون ديقدمتو يرو توكيتشا ميديا دقفتاجي أمني مسلمة دقيقة تكتي إرقا دبرتو نما مليون ديقدم برقيس يجو خوني مال جيشورا إرقا قد ربي سبحانه وتعالى برباد الرمال مليون ديقدم جتا مليون إبا نما توكو دينقد إرقا ويدا برسي أروبا خنرا نما نتبين نوبر نما مليون إبا شنتو لايفلي تايه غرتني إرقا سنفرشو جراجي 500 million people manni kun garte erga tokkitti ni dabarusan khagartani yaro san bichati ta ilala jiru yechu khana yo gone ulamaa'in keenya YouTube kana gabbaani Facebook kana gabbaani media kana gabbaani erga isani dabarsan arra garte nama darsi kana fudhachuudhaaf bakka tokko wali qabamuun dandeenye jira addunyaan xiqqoo ballatteeti nama adda facaaftee jirti namni hundi yoo gartanii moobaayila isaa gurra kaayatee akkuma waan biraatu hordofaa jiru Facebook Sheekh Abaluu TV YouTube Sheekh Abaluu TV da'wa Sheekh Abaluu gartanii Zoom Sheekh Abaluu yoo Sheekh kana ka isaaf afaan isaa inni faamu khayni itti gammachuu qabu Sheekuma fedhe haa ta'u Sheekh Suufiyaan ta'in malee Sheekh Suufiyaan irraan ta'in maal namni kun maaliin deemaa beekuun dirqama osoo bishaanii waraabban sa bishaan kun bishaan maali jechuu beekuu qabdu bishaanuma dhoqqee bishaanuma summii khawma booruu kana fudhattee way galta ilmaan faa obaaftaa beeyta kanaaf agartanii tawxiidaa fi aqiidaa sahiihaatiin diinii gartee salafni keenya saalihaa lafa nuu ka'an san yoo gartee aalima kanarraa arkatte wallaahi dhukkubsataa dawaa dhabe rabbummaan samaa irraa bu'ee fayyise san taata jechuudha kanaaf miidiyaan agartee barbaachisaadha ulamaa'in keenya miidiyaa irratti bahuu qabanii san dura immoo hawaasni keenya miidiyaa kana mataarra fudhatee deemuu qaba osoo beekee hawaasni keenya lubbuu fi gurguraaf wallaahi
ta'uu qaballee akkasitti amanna. Hedduu bareedamee dhumarratti namni galatoonfatan ni jira. San dura immoo sagantaa kana baay'inaan kanaa nu dargaggoota. Dhugaadha. Mee dargaggeessa hamilu kan immoo abjuunsaa hin dhugoominiin maal jettan? Numa hamila. Dhugaadha. Amma gizee hedduu maal jedhanii faana gartee karaa baasetu itti hordofamaa jiran. Namni gartanii yoo waa hamilu hamilee sanii fi qabxii 2-3 kaa'uu qaba. Ajandaa kaa'uu qaba. Kan irratti dalagu. Waan hamilan sana yoo irratti dalagde guyyaa akkanaatiif gaafa akkanaatiif amata dhuftu kanaan godha jee nan godhaa mataatii fi hamilee yaadaa qofaa miti. Qabxoolee gartee karaa sanatti hin dhaqqaban lafa kaatee takka amma fakkeenyaan nuti guyyaa kana akkanumatti eenyeewwama tokko tokko irratti dabarsaa ollaami. Guyyaan kun sa'a meeqa keessa jira? Sa'a 12 keessa jira. Sa'a 12 kana keessa daqiiqaa meeqa jira? Daqiiqaa ganaa jira. Hirribaafis prograam, dubbisuufis prograam, waa barreessuufis prograam. Obboleeyyan agartee sirra bilchina qabus waamtee wajji teessee yaada kee kanatti qooddee nama ikhlaasa qabu. Nama yaada kan kee kana gabbisu. Waamtee teessee wajji haasa'uufis daqiiqaa qabdee. Eegasii hirriba keetiifis daqiiqaa qabdee. Borimmoo gartanii ajandaan kiyya akkana jettee taarraa bilcheessitee yoo oolte taborii taatarra bilcheessitee taboriitii si mirqaansa. Barkalee ukkanaan godheemi alhamdulillah jedhaati taboriitiif immoo gartee dabalaa deemta. Gaafa akkasii baatii tokko keessatti maal goote jechuun waa hedduu gartee lafa keessaa yoo akkanaan deemame mariitti haajomaa, qopheetti haajomaa, karooratti haajoma. Namni karoora hin qabne hayaatuma isaatu bilaasha. Akkasii kanaafuu hamileedhaan waa hundatti gahuun osoma yaaduun jiraatu dura hamilan malee hin hojjetamu karoora kaayuufiidhaan milkaa'ama inshaallah. Kanaafuu harkaan kanninaatti fufa. Harka kennuun hin jirtu itti fufuma. Magaalaa gudditti Biizantaa Konstantiiniyyaa banuuf yaalii 22 ol godhe. Akkasi dhuga. Harkaan kennin. Harka kennin. Kanaafuu harkaan dhuga. Deddeebii keessa funyoon dhakaa muraan tanumaa bara. Mee dhumarra namni galatoonfatanii jira san dura immoo unugaa jiini ramadaanaa seene hularra jira. Mee mudannoon nama bashannansiistu yaadatta yoo jiraatte takka nu himaa eegasii namni galatoonfatan eegasii immoo ergaa ramadaanaa gabaabaa. Jazakallah khair. Namni an galatoonfadhu hunda dura dursee abbaa kiyyaa fi haadha kiyya. Warra ifirraa achi na baasee anaa amas 9-10 haadhaaf abbaa jalaa bahuu hin geenye. Deemi ilmii baradhuu jaanii abbaa kiyya faa itti haasawanii rabbi rahmata jannataa naa qanansiisu. Gurbaa xiqqaa kana agartee ganaa ifiifuu akkatti rafu akkatti ka'u hin beeyne maaliif agartee baaftanii gurbaan kun ni du'aa ijoollee xiqqaadhaa lubbuu ifiin beeku osoo jedhanii hedduu ka isa dura harkadhee ka du'e jira. Kun rabbii kenne rabbuma biratti haa du'u jaaniiti abbaan kiyya cina dabarsanii haati tiyyallee sabrii godhanii eegasii as deebi'anii ilma takkan qaban intala takkan qaban. Ana tokkichatu gurbaadha gurbaas tokkuma kana soo qaban rabbumaan naa jiraati deemi ati jaanii hundi isaaniitu gartee obsanii ilmi tokkichi hagam jabaata hagam agartanii yaadama namoonni beeka akkasi gartee achi na dabarsanii na kennan haadhaaf abbaa kiyyaa ka jiru rabbi gartee umrii naa dheeresse ka dabrillee abbaa kiyya rabbi jannataan naa qanansiisu jaa eegasii ummatuma keenya nafaqaanu nyaachisee ilmoo isaarraa soo adda nun baasin akka hararitti argitee irra hedduu gartee harariin ture akkasi gartee duuba nu nyaachisee nu obaasee agartee qorii ilmoo isaa jalaa fuudhee nu kennee nu nyaachisee asiin nu ga'e kanas galata guddaadhaan ammumaa ka nyaachisuu jiran haa gartee amma hararitti dhiyootananii lakkaa'e nama 200 oltu harar keessa jira ijoolleen Jimmaa bakkuma keenya sana jechuun subhaanallah. Gaafa sana immoo nama 2 moo nama 3 bichaadha ka harar jiru zamana sanitti. Ammaas taanaan agartee warri sun obboleeyyan keenyaa fi ijoollee teenya gartee qallabuu jiranii isaanillee gartee ammaas inshaallah nin galatoonfadha. Akkasumatti gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama du'aayii walii godhee wal duraa doobaan wal yaadatee wal jabeessu rabbiin waa taa'isu. Waa'ee ramadaanaa jettee ramadaanni gaa keessummaa rabbiiti. Keessummaa rabbii kana akkamitti mannaa akkamitti gartanii ammallee isa kanarraa milkooyinaa. Waan agartee namni wal gaafatuu qabu dirqama osoo hin dhufne dura keessummummaan agartanii ramadaanaa aadaa nuti qabnu duraanii sanirraa xiqqoo adda ta'uun gaariidha. Mana bareechuudhaa fi shorbaa fi aboo masruufa ramadaanaa jaanii amma irratti qophaa'uun sun ramadaanaa qophaa'uudha moo nyaataa qophaa'uudhaan namaan galu sun jechuudha nama rakkisa. Kanatti hin qophaa'ina jechaa miti haasawa keenya keessatti shorbaanii fi wanni ramadaanaa ta'uu hin bitamin jechaa keenyaa miti. Garuu maaliif kuni dura buufame? Kaleessas nyaataatuma jirra. Duraanis nyaataatuma turre
egaa yeroo hundumaa gartanii wanni nyaataa yoo madagadhu jaanuun dagatamtu ramadaana kana toobata ammaan qophoofneef haala keenya kaleessaa irra gaarii ta'e aboo nama meeqa hiriyaati ya saahibbanti ya ramadaana kana soo dhaqqabuu fedhu hanqatee jira bar kanaan ammoo rabbittiin nagahe ammallee rabbittiin nu haga'u rabbittiin nagahee jira maaliin itti qophaa'uu qaba sa ramadaanni kun maaliin deemamu wal gaafachuun gaarii halkan takkittiin isii waggaa 80 oliin deema bar halkan takkittiin isii khayrun min alfishaar ji'a kuma tokkorra sinii caalti jee malee ji'a kuma tokko wal qixxaatiin jennee hubar yoo isii tan ammoo gartee laal wayii jiraas keessa hikmaa ajaa'iba wannummaan rabbiin ramadaana kana gartee argitee khayrii gurguddaa keessa kaa'ee laylatul qadrii gama duubaa keessa kaa'ee fi hanqam takka namni guyyaa 20 kanatti shaagalee rabbitti deebi'ee toobatee if qulqulleessee ta haqa namaa ofirraa qabu deebisee ta gartanii mazlamaan jirtu ta nama hamatee maqaas naamusa namaa balleessellee dhiifama gaafatee akkasitti toobatee gama rabbii deebi'ee ifiifuu of qulqulleessee ramadaana kana keessa quraana haganan qattamuu qaba jee hadiisa haganaa hin dhaggeeffachuu qaba jee toobaan isaatiif yoo intala dubraa taate hijaaba siit deebitee shari'aat deebitee yoo ka kaleessa nama cabbaxaa oltu taate lamuu ajnabiyyaatti hin deebi'u ramadaanni kiyya baranaa kun wanni inni gartee tabirooti irraa adda tahuun hanqanaa fi hanqana rabbii kiyyaaf qabu ibaadaarraa argitee itti jabaachuu taatus akkasuma maasiyaarraa gabaabbachuu taatus ofiis haabanii ramadaana kanaa qophaa'uun waan qophee rabbi jaallaturraa tokko waan ammallee gartee kadhufuun illee nama gahuudhaaf yaalii rabbiin itti kadhatan tokko kanaaf ramadaana kana hedduun nama sadiitu ramadaana dhaqqabuu yaalaa jira. Tokko gartanii yaa rabbi ittiin nu gahi jee osoo kadhatu osoo hin gahin du'a. Tokko immoo ramadaana gartee seenee dhaqqabatee ka'ee osoo hin soomin dabra dhukkubsatee hospitaala seene. Kun ammoo gartee ramadaanallee seenee hin dhukkubsannellee hin duunellee osoo irraan taqabbalamin ramadaanni keessa dabra. Maaliif haqa isaa guutuu dhabuudhaan rabbi sodaachuu dhabuudhaan maqaa namaa dhiisuu dhabuudhaan edaa inni midhaanumaa fi nyaatumaa fi gartee bishaan irraa soome jechuudha. Ijji isaa haraama irraan soomne. الرب نساء قرتي حمين أمر رانسومني هركسها النافي ظلم رانسومني خنا قرتي صوم كنا خنا رسولك عليه السلام حديث الدبتني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نما قرتني وان خلي الرجل مع سياجر ظلمي في كجبا في وان الددا قرتني خيانة هنديسن أقبولو إسا ربنا جرّن قبوجان خوني قرتي إسابة كينيا كيس جراتشوك أبا إف دركاو قبنا sooma akkamiin soomee dabruu jira sooma ragaanaa bahumoo sooma ragaanatti bahu wanni kun keessummaa rabbiitii guyyaa qiyaamaa dhufuuf jiraata sanbira dabrii arkaana islaamummaa tiyyaati utubaa diinaan kiyyattiin naa guutamuu bar jechaan nutti dhagahamuu qaban jedheetiin hawaasa kiyyaafis lubbuu tiyyaafis dhaamsa godha rabbi gaa warra waliin dhaqqabee itti milkaa'u nu haa taasisuun jaa. Aarsaa godhanii yeroo teessan qaalii teessan nu hannuu keessaniif hedduu takka nu galatooma. Jazakallah khair galatooma isinillee khairii kana qopheessitanii hawaasaan abshiraa jechuu keessaniif darajaa tanarra olaantuu fi tanallee gartee darajaa isii aljaziiraadhaan nu ga'ee tabiroo 3-4 nu gootanii irra guddachuu gartee rabbiin isinii haa milkeessu akkasuma gartee gurbaa xiqqaa amma gartee daddaa'imuudhaa ol ka'ee kufaa ka'u kanallee rabbi bakkaan nu haa ga'uun jaa gurbaa xiqqaa amma sila isinitti mee miidiyaa islaamaa nuura salaam jenne san jalqabnee jirru sanillee jalqabnee jirra saatalaayituma ol ba'uu bichaa gartanii hulaa dura dhaabbannee achuma dhaabbannee hawaasa eeguu jirra. Ammaan tana jiddugalli keessan eessa? Jiddugalli keenya Finfinnee. Afaan meeqarratti dalaganii? Ati amma dura Oromummaa Oromiffarratti dalagaa? Taate tilmaamaan idaarafaa dura ni bahaa saatalaayitii irratti? Amma dura gaayoo hawaasni keenya na'am jedhe na'am jenna waliin. Akkaawuntiin ni jirti? Ni jirti akkaawuntiin Nuura Salaam ni jirti. Akkaawuntii as jalatti argitan kanaan Inshaallah miidiyaa keessan Nuura Salaam jabeessaa jenna. Ishee miidiyaa kaastaniifu nuti nama hedduu istaatiksiin 1997 beeku hawaasni argee lamaan qoftiin miliyoona 18. Allahu akbar. Maalayya akhbaale. Rabbi khayya. Nuti hedduu. Miidiyaa dhibba hedduu nu feesisa. Hayi ganda nu feesisa. Kanamni hundi gartee Sheekh Amin meeti kunooti. Meeti Sheekh Abalu meeti kunooti. Sheekotii ganda barbaadirraa bira taa'ee laal ayina taan osoo maallaqatti wanni injiin asuma chaanaala isaarraa fudhatu rabbi haa godhuuf biiffee kuduraa jechuudha. Allahu akbar. Irra deddeebinee hojjetan aarsaa gootanii asii argamu keessaniif hedduu galatoomaa. والفاتحة بارك الله فيك جزاك الله خير رب سن الرجالة